gubate garanko are are. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو يا حركة فونا أكم جرتو المان أورمو كنن بيالاف بيكسا جرتو بكرة ديبي كان إسنين جتا وروني channel كنا فارا تاتن أكمل دوران لايك شير كومنت كوداتي تورتن سنجة جودا نوجي جبسا إسنين جنا هدرتو تي كالي أكمل رفتني شير ولي كودا شير ولي كودا نموني أورمون والله مني دا كيستي ترارماتي جران مني دا كيستي ركتاتي جران جدا نموني إسن كوكا جدا نموني إسن كوكا كيسا أورمو تي أورمو والله تي أورمو Oromiyaa dhaatee jechuudha hundinuu keessanuu namoonni isin quuqa jechuudha dubbii tan share waliif godha Oromoo tokko tun amaanaa isiniif haa taatu maal isiniif fakkaate manni dhaa keessatti artistii Seet Awwal jechuudha kan fakkeenya Oromoodhaa ta'ee artistii jechuudha wareegama hedduu kafalaatii ture har'a amata lama ol mana hidhaa keessatti dararmaatii jira kanneen isa jalaan hiriiran jechuudha hedduu isaaniiti jechuudha dhibbaan lakkaa'aman Oromoonni walloodha manidhaa kamisee keessatti jechuudha godina kamisee keessatti kan hidhamaniiti ilaa ammaatii dararmaatii jiran jechuudha hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo kana akkuma simbirgeen share godha maal isiniif fakkaate isin jechuudha kaayyoo keessan gumaata keessan bahuu qabdan jechuudha maaliif jennaan Oromoo meeqatuun mana hidhaa kana keessatti artistii meeqatuun mana hidhaa kana keessatti rakkateetii hidhameetii akkasuma fayyaa isaanii dhabanii jechuudha haala jechuudha fayyaa isaanii dhabanii mana hidhaa kana keessatti rakkataatee jiran jechuudha nuti immoo maal godhuudha qabna akkasuma keessattuu qeerroon walloodha zim jedhanii yeroo takka jechuudha oli ka'aniiti firii hin jedhanii achi booda zim kalas dhiisan bas achi booda yeroo dhiisan jechuudha maaltu isaan galchi jechuudha kaabinoonni jechuudha zim jedhanii itti dhiisanii kanaaf nama miidhuudha kaayyoon isaanii manuma hidhaa keessatti nama ugguruu jechuudha kanaafuu isinilleen kana godhuu hin qabdanii yeroo jalqabdanii hoo haga wanni sun fiixa bahuttuu irratti hojjetuu qabdan jechuudha wanni sun haga fiixa bahuttuu irratti dalaguu qabdan jechuudha kanaafuu Oromoonni walloodhaa maal godhaatee jiran yeroo takka ka'aniitii achi booda zim jedhan jechuudha zim yeroo jedhan kana jechuudha isaanileen achi keessatti rakkataati jiran har'a amata kan amata 3 amata 2 lakkoofsetu jira jechuudha sababa TPLisaniif manidhaa keessatti guurraman jechuudha ijoolleen jechuudha ijoollee qeerroo injineeraa fi akkasuma daktaraa meeqa artistii meeqa kan manidhaa kana keessatti rakkateeti ilaa ammaadhaa jechuudha kanneen garii biyya baafatanii jiran jechuudha Oromoonni garii jechuudha biyya baafatanii jiran isaan kun manidhaa keessatti rakkataati jiran jechuudha kanaafuu nuti sagalee ta'uu fi qabna akkuma duraan sagalee Sheekh Abdal Xeefaadhaaf taaneeti akkasittiin jechuudha rabbiin sababaa godheeti jechuudha ummanni keenya iyyee karaa danda'uun ulamaa'iin hundi du'aa'ee godhee akkasuma immoo itti fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa gadi bahanii irratti hojjetaatii turan jechuudha irratti hojjetaatii turre san akkuma sanitti gadi baatanii waan kana irratti hojjetuu qabdan eebbileeyyan keessani akkasuma immoo shamaranillee ni jiran achi keessa jechuudha shamaran hedduutu jira kan qabsaahaa meeqa biyya jijjiiruu danda'u haa ta'u malee nuti yeroo takka jalqabne itti dhiisaatii jirra jechuudha yeroo takka akkas kaaneetii gadi baanee jennee gara TikTokii kanaaf faadha sanuhu yeroo takka gadi baanaa achi booda mana deebinee itti dhiisnee hin irraafannaa ajandaa biraafaa walii uumna kanaafuu kana osoo hin taane jechuudha dhaamsa kana Oromoo walloo biraan ka'a akka Oromoo walloo bira ga'u share waliif godha warroonni as jala jirtan Oromoonni walloo hundinuu gahee keessan bahadhaa isiniin jenna maaliif jennaan nuti yoo waliif yaane nuti yoo sagalee waliif hin taane eenyu kan dhufeeti sagalee siif ta'u nafxanyaadha kan dhufee sagalee siif ta'u dhagahi sana dhageessuun baana sana laaltuun baana maaliif jennaan nafxanyaan dhuftee sagalee siif hin taatu har'as borus jechuudha kanaafuu nuti yoo xiqqaa keenya wallaala keenya gorfannee nuti jechuudha akkasuma immoo warrootan nu hidhan kana jechuudha keessa wal quunnamnee gorfannee nuti waliif dhiigaa nuti waliif fooni jenneeti yoo nuti furmaata tokko buusuu dhabne jechuudha alagaan nutti kofalte har'as jechuudha akkasuma immoo Oromoonni biraa nurraa fagaatanis jechuudha waa takka nuuf godhuu hin danda'an jechuudha yoo nuti asii tattaaffannee akkasuma iyyine malee yoo jechuudha abbaan dirmatee ollaan namaa yoo abbaan iyyate ollaan namaa dirmata jettiimi Oromoon kanaafuu yoo nuti iyyanne malee iyyinee yeroo takka ol kaasne yeroo takka gadi kaasasan osoo hin taane wanni sun haga furmaata argatutti jechuudha irratti dalaguu qabna jechuudha Oromoo tokko
yeroo baay'ee jechuudha sagalee ta'uu fi turtan warroonni sagalee ta'aa fi turtan sunis galatooma keessan guruppii adda addaa hiitanii jechuudha uummata kanallee gargaaraa turtan ni jirtan jechuudha. Kanaafuu jechuudha haa gargaartanii malee wanni sun akka galma gahu hojjetamuu qabaadha. Wanni sun akka galma gahu godhamuu qaba jechuudha. Qilleensarratti hafuu hin qabu. Maal isinif fakkaate ni dubbanna garuu nu quuqaa akkasuma immoo akka quuqamtaniifis nin beekaa. Warroonni quuqamtaniif hedduutu jira akkasumas hin dhukkubu hedduutu jira jechuudha. Nami jaalatu hin jiru Oromoo ta'ee jechuudha. Isaan mana hidhaa kana keessatti rakkatu nami jaalatu hin jiru. Kanaafuu haa ta'u malee uummanni keenya kun yeroo akkatti rakkatu kana jechuudha isin immoo yeroo takka ajandaa godhatanii gadi baatanii manatti hin galinaa wanni sun haga furmaata argatu. Fakkeenyaaf Sheekh Abdallaxiif gaafa mana hidhaa Kamisee keessatti rakkataa ture jechuudha. Isa jalaan jechuudha gaafa inni bahullee nama hedduutu nuuf baha jennee gammadutti turre namoota gadi baasaniituma deebisanii. Kanaafuu jechuudha yeroo san ajandaa jechuudha godhatamee karaa dandame sheekuuliin irratti hojjettee irratti dubbatanii irratti haasanii du'aa godhanii fi akkasummoo karaa sooshaal miidiyaatiin miidiyaan gurguddaatti himatamee keessan jechuudha wal qunnamsiifamee namoota garaagaraa jechuudha beekamtii qaban jechuudha irratti dubbatanii wanni sun furmaata argate jechuudha. Kanaafuu ammas har'as borus irratti hojjetuun dirqama keessan maaliif jennaan ishima qabdan tana ija dhaamsan jechuudha. Ishima qabdan tana ija dhaamsan mana hidhaa keessatti dararan ishima qabdan tana jechuudha. Akkasuma immoo kaabineen walloo godina walloodha jechuudha. Nuti waliif dhiigaa nuti waliif qomoodha jettanii keessan wal qunnamuu qabdan sheer waliif godhaa waan kana jechuudha. Namni Oromoon walloo mana hidhaa keessatti dararamuun artistiin mana hidhaa keessatti dararamuun akkasuma immoo injineeraa fi hundinuu jechuudha mana hidhaa keessatti dararamuun namoota hedduudha kan mana hidhaa kana keessatti dararamaati jiru jechuudha. Namni kun mana hidhaa namoonni kun hundi mana hidhaa Kamisee kana keessatti dararamuun isin quuqa jechuudha. Sheer godhaa warroonni gadi hin daawwatina kutaa bira darbaa jechuudha. Oromoo abbaa fedhee haa ta'u jechuudha. Bira darbaa maaliif jennaan nuti yoo iyyannee yoo nuti iyyanne ollaan nuuf dirmata waan ta'eedhaafuu jechuudha. Nuti zim jedhuu hin qabnu irratti dalaguu qabna irratti hojjetuu qabna. Zim jettanii hin taa'ina ajandaa jechuudha. Ajandaa godhattanii baafattanii hoo maal dirqama jechuudha. Atis yoo mana hidhaa keessatti akkasitti rakkaata jechuudha. Nuti illee gadi baanee sagalee isiniif taana akkasuma immoo nutu waliif quuqama waan ta'eedhaafuu sabni biraadhaa dhufeetii nuuf hin quuqamu yoo nuti waliif hin quuqamne yoo nuti nuun dhukkubne jechuudha. Oromoo dhugaa walitti himna dhugaa jirtu walitti himna har'a jechuudha. Maaliif jennaan waan biraa hin dalanne isaanii akkasuma immoo Tigraay fi jechuudha mootummaan unuma walitti araaraman jechuudha. Kanaafuu isin akkamitti saba keessan mana hidhaa keessatti darartanii amata meeqaa ol amata 2 amata 3 mana hidhaa keessatti darartan kaabinee wallootan baana kanarratti maaliif jennaan mana hidhaa keessatti namoonni dararamaati jira. Hoosataati jiran jechuudha dhukkubsataati jiran mana hidhaa keessatti yoo isin waliif yaanne jechuudha eenyutu isiniif yaada yoo har'a isin jala wareegamanis mana hidhaa kana keessatti isin jala wareegamanis jechuudha isinumatti kan alagaanillee kofaltu jechuudha nafxanyaanillee kan kofaltu isinumatti jechuudha nama biraatti osoo hin taane jechuudha. Kanaafuu nuti waliif yaaduu qabna walirratti yaaduu osoo hin taane amma keessattuu jechuudha Oromoonni walloo akka kutaa Oromiyaa kana keessatti wal qoodaatee jiran jechuudha. Wal qoodinsa san jalqabaniitii jiran jechuudha. Kanaafuu wal qoodinsi sun nu barbaachisu Oromoo ko wal qoodinsi sun jechuudha nu barbaachisu kanarratti hin hojjetinaa isin jedha. Maaliif jennaan nuti xiqqoodha na godina Amaaraa jala jirra jechuudha. Godina Amaaraa nuti waan sa'aatii meeqa hin oofsifne jechuudha. Asuma keessa teenyeetuma rabbiin jechuudha hikmuma isaatiin ilaa ammaadhaan nu geessise malee jechuudha akka isaaniitiin jirru turre dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Kanaafuu jechuudha akkuma duraan tokkummaa san rabbii qabnu san jechuudha har'aleen tokkummaas ni qabna rabbis ni qabna. Kanaafuu waan kana irratti hojjetuu qabdan warrootan mana hidhaa keessa jiraniif jechuudha. Warrootan mana hidhaa keessa jiraniif karaa dandeessan yaa xiqqaa yaa guddaa yaa sheekha yaa ulamaa'ii Oromoonni kutaa biraattis nuyi irraanfatinaa waan kana sheer waliif godhaa viidiyoo tana jechuudha. Hadaraa amaanaa isinitti haa taatu sheer waliif godhaa. Nuti yoo wal gargaaree wal jajjabeessinee akkasuma immoo sagalee waliif taanee hamtuu waliidhaa jechuudha walirratti jibbinee toltuu waliif feene malee
alagaan dhufteetii waan ishii galchuu hin qabu nun gargaartu jechuudha nutti kofalti waan ta'eedhaafuu jechuudha. Kanaafuu Oromoonni walloo xiqqaa guddaa ta'e yaa sheekha yaa dhalaa yaa hunda jechuudha waa hunda jechuudha hundinuu keessanuu jechuudha xiqqaa guddaa osoo hin taane sheekha oduu waa takkanuu adda hin baasne jechuudha irratti dalagaa uummata keessaniif mana hidhaa keessa baasa kanuma isiniin jedha jechuudha. Oromoo tokko yoon dogongora dhiifama isiniin jedha irra naaf darba akkasuma like share comment godhuudhaan na jajjabeessaa aanalleen jechuudha. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti jechuudha viidiyoo garagaraa haala yeroo irratti tahee jechuudha nuufilleen ilma nuuf hin mijaa'ini haala yeroo irratti tahee akkasuma immoo seenaalee garagaraa kan qopheessine of bira qabnu ni jira bom goone kan isin biraan geenyu ta'a. Like share comment godhuudhaan nu jajjabeessaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha turtii gaarii. Hinafu gadaan keenya.